Magaala Finfinnee qulqulluu jireenyaaf mijattuu fi miidhagduu akka taatuuf duula magaala qulqulleessuun qaamota adda addaan yeroo adda addaatti raawwatamaa tureera. Guyyaa har'aas duula dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran qulqulleessuuf duulli qulqullinaa marsaa arfaffaaf taasisuuf mariin akkasumas namoota beekamoo ta'aniif hojii kana akka adda durummaan hooggananiif ambaasaadarummaan kennamuu isaa eejensiin qulqullina bulchiinsa magaala Finfinnee beeksiseera. Duula qulqullinaa ji'a 3 turuu jalqabsiisuuf waltajjii guyyaa har'aa kan qopheessine kan jedhan Daayirektarri olaanaa eejensii bulchiinsa qulqullinaa Dr. Shatuu Lammaa duula kanarratti dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa ta'an qulqulluu akka ta'aniif namoonni asitti argamne itti gaafatamummaa guddaa qabnaa jedhaniiru. የዛሬው መድረክ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ብቻ waltajjiin irra qopheessinee fi magaalaan tokko qulqulluudha jechuudhaaf dhaabbileen hunduu akkasuma iddoowwan garaagaraa qulqulluu ta'uu yoo danda'anidha. Kanaaf guyyaa irraa duula qulqullinaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa ta'an jalqabsiisneerra. Duulli qulqullinaa kun akka fiixaan ba'uuf qaamoleen asitti argamtan itti gaafatamummaa guddaa qabdu. Hojiilee magaala keenya qulqulluuf miidhagduu taasisuuf hojjechaa jiru kan fiixaan bahu yoo dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa ta'an duula qulqullinaa kanarratti makamanii kan jedhan sadarkaa ittaanaa kantiibaatti hojii gaggeessaan magaala Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyanaati. ሀገራችን ልትደርስበት እያሰበች ያለችው biyyi keenya iddoo ga'uuf barbaaddu ga'uuf daandiin jalqabni kun fiixaan bahuu kan danda'uu fi magaalaa qulqulluu taate uumuun hojiin hojjennu kun fiixaan bahuuf dhaabbileen kunneen qulqullinaaf hojii cimaa ta'e yoo hojjetanidha. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa ta'an yoo qulqulluu ta'uu baatan tajaajilaaf mijataa hin ta'ani. Qaamota biroofis fakkeenya ta'uu hin danda'an. Kanaafis itti gaafatamtoonni dhaabbilee wanti itti gaafatamummaa qabdaniif duula qulqullinaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waan barbaachiseefidha. Namoota guyyaa har'aa ambaasaadara qulqullinaa ta'uun itti gaafatamummaan itti kenname yaada kennaniin kana duras itti gaafatamummaa isaaniif kenname haala gaariin bahachuu isaanii himanii ammas hojii isaanirraa eegamu hunda raawwachuuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. በአምባሳደርነት ጊዜ እንግዲህ ተረክቤ ዘንድሮ አሁን መቀበል እኔ ነኝ። ambaasaaddarummaa marsaa kanas kan fudhate anadha. Kanaan duras hojii hojjenneen bu'aa gaarii argamsiisneerra. Uummata waliin waltaanee marsaa kanan ambaasaaddarummaa naaf kenname kanas rabbii waliin hojii guddaan ittiin hojjedha jedheen yaada. ከባድ ነው እንግዲህ ዛሬ የተሰጠን አምባሳደር ማለት እንግዲህ የከተማው ሁለተኛው ከንቲባ ማለት ነው። ambaasaaddarummaan har'a nuuf kenname itti gaafatamummaa guddaadha. Kantiibaa magaalaa lammaffaa jechuudha. Dirqamas of keessaa qaba. Wanti hundi qulqullinaa wajjin wal qabatu nu ilaallata. Keessumaa wanti qulqullinaa nageenya uummataa waliin waan wal qabatuu fi dhimmichi xinnoo cimaadha. Garuu wanta narraa eegamu hunda raawwachuuf eeyyamamaadha.